Hello students, welcome to Jara Physics Academy. Today we continue Unit 4 Dynamics, specifically Newton's Law of Motion, Part 2. Newton's laws of motion. There are three Newton's law of motion. The first one, Newton's first law of motion, Newton's second law of motion, and the last is Newton's third law of motion. Kan nuti ilaaluuf deemnu seerota sochii niwutaniiti. Seeronni sochii niwutanii sadiitu jiru. Seera sochii niwutan takkaffaa, seera sochii lammaffaa niwutanii fi seera sochii sadaffaa niwutani. The first one is Newton's first law of motion. Newton's first law of motion states that an object at rest remains in a state of rest, and an object in motion continues in motion along a straight line with constant speed, unless external force acts upon it. The property of a body to remain at rest or to remain in motion with constant velocity is called inertia. Mass is a measure of inertia. Seera sochii tokkoffaa Niwutan. Jalqaba irratti seera sochii tokkoffaa Niwutanii ilaallaa. Seera sochii tokkoffaa Niwutan maal jedha yoo jedhamne, qaamni tokko dhaabbatee yoo jiraate akkuma dhaabbateetti tura. Yookaan qaamni tokko sochii wal fakkaataadhaan yookaan saffisa dhaabbataadhaan daandii qajeelaarra socho'aa yoo jiraate sochuma sanaan itti fufa. Hanga humni gita'amaa hin taane irratti hin dalagoofnetti. Kan kanarraa hafe qaamni boqonnaarra jiru akka socho'uuf qaamni saffisa dhaabbataadhaan yookaan sochii wal fakkaataarra jiru saffisni isaa akka dabalu yookaan akka hir'atu yookaan akka dhaabbatu yoo barbaanne humna alaa. Kan kanarraa hafe qaamni boqonnaarra jiru akka socho'uuf qaamni saffisa dhaabbataadhaan yookaan sochii wal fakkaataarra jiru saffisni isaa akka dabalu yookaan akka hir'atu yookaan akka dhaabbatu yoo barbaanne humna alaa irratti dalageessuu qabna. Mee akka fakkeenyaatti sanduuqota lama fudhannee haa laallu. Sanduuqni inni jalqabaa boqonnaarra jira haa jennu. Sanduuqni inni lammaffaa ammoo gommaa qabaa, saffisa dhaabbataadhaan yookaan sochii wal fakkaataadhaan socho'aa jira haa jennee haa yaadnu. Sanduuqni inni tokkoffaa dhaabbataa jira. Sanduuqni dhaabbatee jiru kun akkuma dhaabbatetti itti fufa. Kan kanarraa hafe akka socho'u yoo barbaanne humna alaa irratti dalageessuu qabna. Sanduuqni inni lammaffaa ammoo saffisa dhaabbataa 5 meetir per sekondiidhaan imalaa jira yookaan sochii wal fakkaataadhaan imalaa jira. Sochuma wal fakkaataa sanaan itti fufa. Kan kanarraa hafe akka dhaabbatuuf humna alaa irratti dalageessuu qabna jechuudha. Yeroo kana humni alaa humna rigataa ta'uu danda'a. Humnoonni rigataa lamaatu jiru. Frictional force humna rigataatii fi air resistance kan jennuun jechuudha. Rigata qilleensaa, humna rigata lafaatii fi humna rigata qilleensaa jennaan jechuudha. Isaan kanaan ammoo isaan kunniin humnoota alaati jechuudha. Yeroo kana humni alaa humna rigataa ta'uu danda'a. Humni rigataa gara duubaatti yookaan riganni qilleensaa air resistansiin gara fuulduraatti yoo hin jiraanne haaluma sochii sanaan itti fufu. Haa ta'u malee saffisni akka dabalu yoo barbaanne yookaan akka dhaabbatu yoo barbaanne humna alaa irratti dalageessuu qabna jechuudha. We must apply external force. Yeroo kana humni dalageeffame yookaan applied force fi humni rigataa frictional forcein humnoota alaati.
Isaan kunniin yoo hin jiraanne applied forceidhaa fi friction forcein yoo hin jiraanne qaamni dhaabbatee fi qaamni sochii wal fakkaataan imalaa jiru haaluma sanarra tura jechuudha. Qaamni tokko gubbaarraa gadi imalaa yoo jiraate, qaamni tokko gubbaarraa gara lafaatti kufaa jira yoo ta'e, lafa kana kun lafa jennee haa yaadnu, gara lafaatti waan tokko gubbaarraa gadi darbinaa qaamni saffisa dhaabbataadhaan gara lafaatti imalaa jiru kun saffisuma dhaabbataa sanaan itti fufa. Kan kanarraa hafe dafee akka lafa bu'u yoo barbaanne humna alaa irratti dalageessuu qabna. Yeroo kana humnoonni alaa humna dalageeffamu yookaan applied forceidhaa fi inni lammaffaa immoo rigata qilleensaa yookaan air resistance ta'uu danda'u jechuudha. Akka waliigalaatti seerri sochii tokkoffaa Niwutan maal jedha yoo jedhamne qaamni boqonnaarra ture akkuma boqotetti tura. Yookaan qaamni saffisa dhaabbataadhaan yookaan sochii wal fakkaataadhaan imalaa jiru sochii wal fakkaataan imaluu itti fufa. Hanga humni alaa irratti hin dalagoofnetti. Kana jechuun qaamni boqonnaarra jiru sochii jalqabsiisuuf qaama sochii wal fakkaataan imalaa jiru saffisa isaa dabaluuf yookaan kallattii isaa jijjiiruuf yookaan dhaabuuf humna alaa irratti dalageessuu qabna. Kanumarratti dabaluudhaan seerri sochii tokkoffaa Niwutan seera inershiyaa jedhamuudhaan beekama. Maaliif seera inershiyaa jedhama jennee yoo gaafatamne, the property of a body to remain at rest or to remain in motion with constant velocity is called inertia. Inershiyaa jechuun qaamni tokko dhaabbatee yoo jiraate bakkuma dhaabbatetti tura. Qaamni tokko dhaabbatee yoo jiraate akkuma dhaabbatetti tursuuf yookaan sochii mormuu yookaan ariitii dhaabbataadhaan socho'aa yoo jiraate ariituma sanaan sochii itti fufsiisuuf amala qaamni sun qabudha. Qaamni tokko dhaabbatee yoo jiraate akkuma dhaabbatetti tursuuf yookaan sochii mormuudhaaf akka hin sochoone mormuudhaaf qaamichi boqonnaarra jira akka hin sochoone mormuudhaaf yookaan ariitii dhaabbataadhaan socho'aa yoo jiraate ariituma sanaan sochii itti fufsiisuuf amala qaamni sun qabudha jechuudha. Amalli qaamni boqonnaarra jiru boqonnumarra tursiisuuf yookaan saffisa dhaabbataadhaan socho'aa jiru saffisuma sanaan sochiirra akka turu taasisu inershiyaa jedhama. Mass is a measure of inertia. Hangi safartuu inershiyaadhaati. Fakkeenya asirraa suurri baajaajii fi sinootraakii sirriitti ni mul'ata. Suuraa kanneen irraa inershiyaa guddaa kan qabu kami jedhamne yoo gaafatamne sinootiraakiidha. Baajaajiin immoo inershiyaa xiqqoo qabdi. Kanaafuu inershiyaan haala sochii qaama tokkoo kan mormu. Qaamni hanga guddaa qabu inershiyaa guddaa qaba. Qaamni hanga guddaa qabu mormii sochii guddaa qaba jechuudha. The resist of motion. Sababni isaa baajaajii fi sinootraakii irratti humni wal fakkaataa dalageessuudhaan yoo dhiibne kamtu caalatti akka hin sochoone morma. Kun beekamaadha. Fakkeenyaaf isaan lamaanuu irratti humna 10 niwutanii yoo dalageessine mormii sochii guddaa kan qabu sinootiraakiidha. Baajaajis humna 10 niwutaniidhaan yoo dhiibne sinootiraakiis humna 10 niwutaniidhaan yoo dhiibne sochii caalatti kan mormu bakka sanaa socho'uu caalatti kan mormu sinootiraakiidha jechuudha. Baajaajii irratti humna 100 niwutanii dalageessuudhaan yoo sochoofne humna 100 kanaan immoo sinootraakii sochoosuu hin dandeenyu. Sababni isaa ulfaatinni isaa guddaa waan ta'eef. Kanaafuu inershiyaan kan safaramu hangaanii jechuudha. Caalatti akka hubattaniif konkolaataa tokkotu jira haa jennu. Konkolaatichi as ta'aa jira.
Uummanni gara duubaa ta'aa jira. Konkolaataan kun saffisa 100 meetir per sekondiidhaan socho'aa yoo jiraate uummanni as keessa jiru meeqaan imalu? Yookaan uummanni as keessa jiru saffisa hammamiin imalu yoo jedhamne saffisuma konkolaataa kanaa 100 meetir per sekondiidhaan socho'aa jiranii jechuudha uummannis. Haa ta'u malee akka tasaa balaan yoo qunname konkolaachisaan yoo fireenii qabee akka tasaa yoo fireenii qabee uummanni as keessa jiru kun gara fuulduraatti dhiibamu. Kuni maaliif ta'e yoo jedhamne seera sochii tokkoffaa niwutaniitu ibsa yookaan immoo inershiyaatu kana ibsaa jechuudha. Gama biraatiin konkolaataa tokko jiraa jennu uummanni keessa jiraa. Konkolaachisaan konkolaataa kana ariitii 100 meetir per sekondiidhaan imalaa ture. Konkolaachisaan konkolaataa ariitii 100 meetir per sekondiidhaan konkolaachisaa ture irraa gara 200 meetir per sekondiitti yoo jijjiire imaltoonni gara duubaatti jedhu. Konkolaachisaan konkolaataa 100 meetir per sekondiidhaan osoo oofaa jiru saffisa isaa dabalee gara 200 meetir per sekondiitti yommuu jijjiiru imaltoonni konkolaataa kana keessa jiran qaama isaaniitiin gara duubaatti jedhu. Sababni isaa ariitii 100 meetir per sekondiidhaan imalaa waan turaniif 100 meetir per sekondii kanaan imaluu itti fufuu barbaadu waan ta'eef yeroo konkolaachisaan saffisa gara 200 meetir per sekondiitti dabalu saffisa sochii dabalame kana mormuudhaaf saffisa duraa 100 meetir per sekondii kanaan imala itti fufuu waan barbaadaniif gara duubaatti jedhu jechuudha. Kana erga akkasitti qabatanii asirratti yaada ijoo tokkotu jira. Innis maali yoo jettan why seat belt? Why seat belts? Konkolaataa keessa yommuu teenyu maaf qabattoo hidhanna? What is the physics behind the seat belts? Beekumsi fiiziksii qabattoo hidhachuu kana duuba jiru hoo maali? Konkolaataadhaan yeroo imaltan fuuldura konkolaataa konkolaachisaa cinaa yookaan konkolaachisaa bukkee yoo teessan yeroo hedduu qabattoo hidhadhaa jedhama. Maaliif akkas jedhamu isinitti fakkaata? Fakkii kanarraa akkuma mul'atu konkolaachiftuun isheen duubaa qabattoo godhattee jirti. Isheen duraa immoo qabattoo hin godhanne. Konkolaataan kun saffisa 200 meetir per sekondiin imalaa jira jennee yoo yaadne konkolaataan 200 meetir per sekondiidhaan imalaa jira jechuun isheenis 200 meetir per sekondiidhaan imalaa jirti. Akka tasaa fireenii yoo qabdee saffisa 200 meetir per sekondii kanaan itti fufuu waan barbaadduuf gara fuulduraatti sochooti. Waan kana ta'eef isheen qabattoo godhattee balaaf hin saaxilamtu. Isheen qabattoo hin godhatin balaaf saaxilamti. Isheen qabattoo godhatte balaaf hin saaxilamtu. Isheen qabattoo hin godhatin balaaf saaxilamti. Kanaaf akka qabattoo godhannu gorfamna. Kana immoo dura ilaallee turre. Qaamni boqonnaarra ture boqonnumarra turuu fi qaamni sochii wal fakkaataan imalaa ture sochii wal fakkaataa sanaan imaluu itti fufuu akka barbaadu. Kanaaf yeroo hedduu namoonni ulfaatina guddaa qaban fuuldura konkolaataa akka hin teenye godhamu. Sababni isaa ulfaatina guddaaniif inershaan isaaniitis guddaadha. Haa ta'u malee asirratti akkuma arginu qabattoo godhannuus gara fuuldura socho'uun hin hafu. Qabattoon haa duubatti nu deebistu malee. Kanaafuu qabattoon balaawwan xixiqqaa irraa nu oolchiti. Fireenii yommuu qabnu gara fuulduraatti sochoonee akka hin miidhamne nu gooti. Garuu balaawwan gurguddaa konkolaattonni walitti bu'uudhaan yeroo nu qunnamu yeroo konkolaattonni lama walitti bu'an fuulduraan
nuti konkolaataa sana gara fuulduraatti yommuu jennu balaan adda addaa daawwitii gara fuulduraa kanaan dhufee nu qunnamuu waan danda'uuf arbaagiin kun yeroo balaan sun qunnamu dafee ofii isaatiin banama. Kanaaf guutummaan fuula keenyaa arbaagii kanatti bu'aa jechuudha. Kanaaf balaarraa ni baraaramna jechuudha. Kana duuba beekumsi fiiziksii jiru maali yoo jedhamne seera sochii tokkoffaa Niwutan inershiyaadha. Wanti boqonnaarra jiru boqonnaarra jiraachuu itti fufa yookaan wanti sochii wal fakkaataan imalaa jiru sochuma sanaan imaluu itti fufa kan jedhudha. Kan kanarraa hafe qaama boqonnaarra jiru sochii eegalchiisuuf qaama sochii wal fakkaataan imalaa jiru saffisa isaa dabaluuf yookaan kallattii isaa jijjiiruuf yookaan dhaabuuf humna alaatu barbaachisaa jechuudha. Kanarratti hammana erga jennee qabxii murteessaa ta'e tokko haa ilaallu. Innis maaliin? Frame of reference. Birqaba sadhataa kan jedhu. The motion of a body can only be described relative to other bodies. Bodies with which motion of a body can be compared are known as frame of reference. Frame of reference can be categorized as inertial frame of reference and non-inertial frame of reference. The motion of a body can only be described relative to other bodies. Sochii qaama tokkoo qaama biraatiin wal bira qabnee ibsuudha. Birqaba sadhataa kan jennu yookaan frame of referencein. Fakkeenyaaf asiin lafa haa jennu konkolaataan kun deemaa jira lafa kana gubbaarra. Isin immoo as dhaabbattanii sochii konkolaataa kanaa ibsuu dandeessu jechuudha. Asitti frame of referencein keenya lafa. Lafti immoo socho'aa waan hin jirreef kanaaf konkolaataan kun asii ka'ee achi gahe jettanii ibsuu dandeessu jechuudha. Kanaaf frame of referencein qaama socho'aa jiru tokko qaama boqonnaarra jiru tokko waliin wal bira qabnee ibsu. Bodies with which motion of a body can be compared are known as frame of reference. Qaama socho'aa jiru tokko qaamolee biroo waliin wal bira qabanii ibsuun argama birqabaa jedhamuudhaan beekama. Sadhata birqabaa frame of reference bakka lamatti qoodamu. Isaanis inertial frame of reference and non-inertial frame of reference. Isaan kun maal akka ta'an gaditti haa ilaallu. Kan ilaallu ta'a. A frame reference which is at rest or moves with a constant velocity is known as an inertial frame of reference. Maal jechuu barbaade kan jedhu sirriitti yoon isiniif ibsu konkolaataan tokko dhaabbatee jira jennee haa yaadnu. Namoonni immoo as keessa taa'aa jiru. Konkolaataa kana keessa taa'aa jiru. Konkolaataan biroo immoo saffisa dhaabbataa ta'ee 200 meetir per sekondiidhaan imalaa jira. Namoonni achi keessa ni jiru. Amma gaa asitti sochii konkolaataa kanaa konkolaataa dhaabbataa jiru kanaa uummata keessa jiru waliin yommuu ilaallu dhaabbatee akka jiru hubannaa jechuudha. Uummata keessa taa'aa jiru sanaa fi konkolaataa dhaabbataa jiru sana uummata keessa taa'aa jiru sanaa waliin wal bira yoo qabnee ilaallu konkolaatichi akka dhaabbataa jiru hubanna. Kanaaf konkolaaticha dhaabbataa jiraachuu uummata keessa jiru waliin wal bira qabnee ibsinaa jechuudha. Uummata keessa taa'aa jiru sana waliin konkolaaticha dhaabbataa jiru uummata keessa taa'aa jiru sana waliin wal bira qabnee ibsinaa jechuudha. Uummanni keessa jirus dhaabbachaa jiru. Kanaafuu isa kana maal jennaani?
inertial frame of reference jennee ibsuu dandeenya. Gama konkolaataa isa saffisa dhaabbataan imalaa jirutti yoo dhufnu konkolaatichi 200 meetir per sekondii saffisa dhaabbataa 200 meetir per sekondiidhaan imalaa jira. Sochii konkolaataa kanaarra dhaabbachuun haala imaltoonni konkolaaticha keessa jiranii ibsuu ni dandeenya. Imaltoonnis saffisuma konkolaatichi imalaa jiruun imalaa jiranii jechuudha. Imaltoonnis saffisa dhaabbataa konkolaatichaa 200 meetir per sekondiidhaan socho'aa jiru. Yeroo kanaas maal jennee ibsinaa? Inertial frame of reference. Kanaaf kan oliin inertial frame of reference qaama boqonnaarra jiruuti. Inni konkolaataa lammaffaa 200 meetir per sekondii saffisa dhaabbataa 200 meetir per sekondiidhaan imalaa jiru inertial frame of reference in motionidha jechuudha. Kan sochiirra jiruuti. Asiin gaditti fakkeenya ibsamee jira. Example, a stationary car or a car traveling at constant velocity is an inertial frame of reference. Kuma jennee konkolaataa boqonnaarra jiru yookaan konkolaataa saffisa dhaabbataadhaan deemaa jiru maal jennee ibsinaa? Inertial frame of reference jennaanii jechuudha. A car slowing down for stoplights or speeding at after the light turns green will be accelerating and is not an inertial frame of reference. Such a frame of reference is known as non-inertial frame of reference. Isa kanarratti sirriitti yoon isinii ibsu ifaa tiraafikaa yommuu ilaaltan red lightiin yommuu ifu konkolaataan akka dhaabbatuufi jechuudha. Namni immoo akka deemuufi. Giriiniin yommuu ifu immoo yookaan ifaan magariisni yommuu ifu namoonni akka dhaabbataniif konkolaattonni akka imalaniif akka deemaniifi. Kanaaf konkolaataan bakka ifaa dhaabbii ifaan diimaan ifu san jechuudha argee saffisa isaa hir'isee jira. Darbi kan jedhu yookaan ifaan magariisni yommuu ifu saffisa isaa ni dabala. Isaan kunniin maal jennaani? Non-inertial frame of reference jedhamu. Non-inertial frame of reference akkamitti ibsina jechuudha? Konkolaataan tokko osoo deemaa jiruu ifaa diimaa yommuu argu dhaabbadhu kan jedhu jechuudha. Saffisa isaa hir'isaa jechuudha. Erga bira gahee ifaan magariisni deem kan jedhu yommuu ifu saffisa isaa ni dabalaa jechuudha. Saffisa isaa hir'isuu sanaan saffisa isaa dabaluu sanaan maal jennaani jechuudha? Non-inertial frame of reference jennaanii jechuudha. Asitti sirriitti yoo na hordoftan isiniif salphachuu danda'a. Konkolaataa tokko jira jennee haa yaannu. Konkolaataan kun jalqaba 100 meetir per sekondiidhaan imalaa jira. Konkolaataa kana irratti humna yoo daballee ni guula. Yommuu guulu saffisa duraanii irra haala caaluun imala waan ta'eef imaltoonni keessa jiran gara duubaatti jedhu. Kanaafuu sochiin imaltoonni gara duubaatti jechuun humni konkolaataa irratti dalagaa'eera. Imaltoota irratti garuu humni dalagaa'e hin jiru. Maaliif? Imaltoonni mormiidha jechuudha. Yoo 100 meetir per sekondiidhaan konkolaataan sun osoo imalaa jiru gara 200 meetir per sekondiitti kan ol ka'u ta'e isaan 100 meetir per sekondii sanaan deemuu waan barbaadaniif yookaan 100 meetir per sekondii sanaan deemuudhaaf itti fufuu waan barbaadaniif gara duubaatti ja'anii sochii saffisa haaraa dabalame kana mormanii jechuudha. An inertial frame of references is the type of frame where Newton's laws hold true. If no outside force is exerted on an object, it will continue to stay in a state of rest or uniform motion. An inertial frame of reference
Inertial frame of reference, the type of frame gosa sadhataa where Newton's laws hold true. Seerri sochii Niwutanii kan irratti hojjetudha. Yookaan seera sochii Niwutan takkaffaa if keessaa qabaa jechuudha. Qaamni boqonnaarra jiru boqonnaarra jiraachuu itti fufuu, qaamni sochii wal fakkaataadhaan yookaan saffisa dhaabbataadhaan imalaa jiru sochii wal fakkaataa yookaan saffisuma dhaabbataa sanaan itti fufuu, imala itti fufuu seera sochii tokkoffaati waan ta'eef seera sochii tokkoffaa kana if keessatti qabataa jechuudha. If no outside force is exerted on an object, yoo humni alaa qaama tokko irratti hin dalagaa'in, it will continue to stay in a state of rest. Haala boqonnaarra turuu itti fufa. Or uniform motion yookaan sochii wal fakkaataan imalu itti fufaa jechuudha. Itti aanee kan jiru entrance examidha. Haalalluu. According to Newton's first law, an object that is in motion continues its state of motion with a constant velocity if the resultant force exerted on it is not zero. B. A decreasing speed if the resultant force exerted on it is zero. C. Constant velocity if the resultant force exerted on it is zero. D. An increasing speed if the resultant force exerted on it is not zero. Seera sochii tokkoffaa Niwutan irratti hundaa'uudhaan an object that is in motion continues. Qaamni sochiirra jiru tokko sochiirra jiraachuu itti fufuuf it is a state of motion with haalli sochii qaama kanaa kan ta'u A. Constant velocity saffisa dhaabbataa ta'e if the resultant force exerted on it is not zero. Saffisa dhaabbataadhaan deema yoo humni waliigalaa qaamicha irratti dalagaa'e zeeroo yoo hin taane. B. A decreasing speed saffisa isaa ni hir'isaa if the resultant force exerted on it is zero yoo humni waliigalaa irratti dalagaa'e zeeroo ta'e. C. Constant velocity saffisni isaa ariitiin isaa dhaabbataadha if the resultant force exerted on it is zero humni waliigalaa irratti dalagaa'e yoo zeeroo ta'e. An increasing speed if the resultant force exerted on it is not zero saffisni isaa ni dabala yoo humni waliigalaa irratti dalagaa'e zeeroo ta'uu baate. Kanaaf amma deebii kan ta'u kamidha? Seerri sochii tokkoffaa Niwutan maal jedha jennee yoo laalle qaamni boqonnaarra jiraachuu itti fufa. Qaamni sochii wal fakkaataadhaan imalaa jiru sochii wal fakkaataan imaluu isaa itti fufa hanga humni gita'amaa hin taane irratti hin dalagoofnetti nuun jedha. Kanaafuu isa aarraa yoo laalle constant velocity saffisa dhaabbataadhaan itti fufaa jedha. Ariitii dhaabbataadhaa jedha. Ariitii dhaabbataan itti fufaa. If the resultant force exerted on it is not zero yoo humni waliigalaa irratti dalagaa'e zeeroo hin taane. Seera sochii tokkoffaa Niwutanii keessatti qaama sanarratti humni dalagaa'e hin jiru. Qaamni boqonnaarra jiru boqonnaarra jiraachuu itti fufa. Humni irratti dalagaa'e hin jiru jechuudha. Qaamni sochii wal fakkaataan imalaa jiru sochii wal fakkaataan imaluusaa itti fufa. Humni irratti hin dalagoofne waan ta'eef. Kanaaf qaama boqonnaarra jiru akka socho'u godhuudhaaf humna irratti dalageessuu qabnaa jechuudha. Qaama sochii wal fakkaataan imalaa jiru saffisa isaa hir'isuudhaaf yookaan ariitii isaa hir'isuudhaaf yookaan kallattii isaa jijjiiruudhaaf yookaan qaamicha akka dhaabbatu taasisuudhaaf humna alaa irratti dalageessuu qabna. Kanaaf saffisa dhaabbataadhaan itti fufa sirriidha yaadni duraa kun. If the resultant force exerted on it is not zero humni waliigalaa irratti dalagaa'e humni waliigalaa irratti dalagaa'e hin jiru zeeroodha jechuudha. Kanaaf not zero resultant force exerted on it not zero kan jiru kanaatu akka sirrii hin taane taasise jechuudha. B bira yoo dhufnu decreasing speed kun asumattuu sobaa jechuudha. Saffisni isaa ni hir'ataa jedha. Saffisni isaa kan hir'atu
yoo humna alaa irratti dalageessinedha. Kanaaf seera sochii tokkoffaa Niwuutan irratti humni alaa irratti dalagaa'e yookaan dalagaa'u hin jiru waan ta'eef kana asumatti kuffisnee bira kunnaa jechuudha. C bira yommuu dhufnu constant velocity ariitii dhaabbataadhaan itti fufa. If the resultant force exerted on it is zero, yoo humni waliigalaa irratti dalagaa'e zero ta'e eeyyeen humni waliigalaa seera sochii tokkoffaa Niwuutan irratti humni waliigalaa irratti dalagaa'u hin jiru. Kanaaf humni waliigalaa qaama sana irratti dalagaa'u zeeroodha waan ta'eef qaamni boqonnaa irra jiru boqonnaa irra jiraachuu itti fufa. Qaamni sochii wal fakkaataan imalaa jiru sochii wal fakkaataan imaluu itti fufa jechuudha. Kanaaf the correct answer is C jennaanii jechuudha. D bira yommuu dhufnu immoo an increasing speed saffisa ni dabalaa jedha. Saffisa hin dabalu. Saffisa yookaan ariitii dhaabbataadhaan itti fufa waan ta'eef saffisa hin dabalu jechuudha. Saffisa dabalee jechuun humna irratti dalageessinee jirra jechuudha. Newton's second law of motion inni lammaffaan seera sochii lammaffaa Newton. When an unbalanced force acts on an object of mass m, the object accelerates in the direction of the applied force with the magnitude of acceleration directly proportional to the net applied force and inversely proportional to the mass of object. Seerri sochii Niwuutan lammaffaa maal jedhu jennee yoo ilaallu qaama tokko irratti humna gita'amaa hin taane yoo dalageessine qaamni sun kallattii humna irratti dalageessine sanatti guula. Fakkeenyaaf wanti tokko as dhaabbatee jira haa jennu. Wanta kana irratti humna gita'amaa hin taane unbalanced force yoo irratti dalageessine gama tokkoon 100 niwutanii gama kaaniin 10 niwutanii yoo irratti dalageessine qaamni kun garamitti socho'a? Gara mirgaatti yookaan gara bahaatti socho'a jechuudha. Maaliif akkas ta'e? Wanta kanarratti humni dalagaa'ee humna gita'amaa hin taane akkuma asirratti mul'atutti gara mirgaatti 100 niwutaniidha. Gara bitaatti 10 niwutanii dhiibame. Humni waliigalaa yookaan net forcein F net equals to 90 niwutaniidha. Kallattiin isaanii garagara waan ta'eef 100 niwutanii hir'isuu 10 niwutanii humni waliigalaa 90 niwutaniitu irratti dalagaa'e. Kanaaf kallattiin isaa gara bahaatti. Kanaaf kallattiin guula keenyaas garuma bahaatti. Guulli keenyaas ni dabala. Humni yoo hir'ate guulli keenyaas ni hir'ata. Akkasumas guulli keenya hanga qaamichaatii waliin hariiroo fuggisoo qaba. Fakkeenyaaf humna dhaabbataa goonee yoo fudhanne isa olii irratti F netiin 90. Humna yoo irratti hanga yoo irratti daballee guulli keenya ni hir'ata. Kanaafuu acceleration equals to force divided to mass. Hanga dhaabbataa yoo goone humna daballee guulli keenyaas ni dabala. Humna dhaabbataa goone hanga yoo daballee guulli keenya ni hir'ata. Humna dhaabbataa goone hanga yoo hir'ifne guulli keenya ni dabala. Kanaafuu seera sochii lammaffaa Niwutanii haala kanaan ibsuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf sanduuqa armaan gadii kana irratti humna gara fuulduraatti yoo dalageessine guulli ni jiraata. Humni yoo dachaa ta'u guulli keenyaas dachaa ta'a. Humna dhaabbataa yoo goone guulli keenya walakkaan hir'ata. Humni dhaabbataa yoo ta'e hangi 3 yoo ta'e guulli keenya 1/3 ni hir'ata. Kanaafuu seera sochii lammaffaa Niwutan seera guulaa jedhamee beekama. Seera sochii tokkoffaa Niwutan immoo seera inershiyaa jedhama. Itti aansinee immoo seera sochii Niwutan sadaffaa ilaalla.
Newton's third law of motion. It deals about the interaction of forces. Seerri sochii sadaffaa Niwutanii waa'ee hariiroo humnoota lamaa irratti xiyyeeffata. For every action, there is always an equal and opposite reaction. Gochaa kamiifiyyuu yeroo hunda mormii gochaa hammaan walqixa ta'ee fi kallattiin faallaa ta'etu jira. Fakkeenyaaf inni kun girgiddaa yookaan dhaaba manaati jennee haa yaadnu. Nuti humna 10 niwutaniidhaan dhaaba manaa kana kan dhiibnu yoo ta'e, humni nuti 10 niwutanii kanaan dhaaba manaa itti dhiibnu kun action force jennaan, humna gochaa jennaan. Humni immoo dhaabni deebisee qixxeedhuma humna keenya 10 niwutaniidhaan faallaa nu as dhiibu reaction force, humna mormii gochaa jennaan. Kanaafuu seerri sochii sadaffaa Niwutan gochaa kamiifiyyuu mormii gochaa hammaan walqixa ta'ee fi kallattiin faallaa ta'etu jira nuun jedha. During an interaction between two objects, the force one exerts on the other is action, and the force it is acted upon by the other is reaction. Yeroo hunda humni kan raawwatamuuf qaamonni lama jiraachuu qabu. Yeroo hunda humni raawwatamuuf qaamonni lama jiraachuu qabu. Wantoota lama gidduutti humni yommuu raawwatamu, wanti tokko wanta biraa irratti humni raawwatu gochaa fi humni deebisee wanta humna isa irratti raawwate irratti raawwatamu mormii gochaati jechuudha. Force always exists in action-reaction pairs are the same in type, gosa wal fakkaataadha. Fakkeenyaaf akka fakkeenya olitti ilaalle nuu fi girgiddaa. Opposite in direction, kallattiidhaan faallaadha. The same in magnitude, hammaan immoo walqixa. Act on two different bodies, qaamota lama garagaraa irratti raawwatamu. Asirratti waan murteessaa ta'e tokko haa ilaallu. Yeroo hedduu maatiriika irratti gaafii baay'inaan deddeebi'ee dhufuudha. Of eeggannoodhaan haa ilaallu. As gurbaa tokko jira, as immoo intala takka jira. Gommaa isaan sochoosu irra dhaabbatanii jiranii. Gurbaan kun intala tana ni dhiiba. Intalti garuu waan tokko isa hin dhiibne. Fakkeenyaaf gurbaan 10 niwutaniidhaan intala dhiiba jennee yoo yaadne, intalti immoo 10 niwutaniidhaan gara duubaatti gurbaadhaan dhiibamaa jechuudha. Gurbaan dhiibamaa jechuudha. Gurbaan intala 10 niwutaniin gara fuulduraatti dhiibaa. Humni mormii gochaa gurbaa 10 niwutaniidha gara duubaatti dhiiba. Osoo intaltiin dhiibin jechuudha. Akkuma asirratti mul'atu isheen dhiibaan jirtu, haa ta'u malee inni 10 niwutaniidhaan yoo irratti dalageesse haaluma wal fakkaatuun mormii gochaa isa irratti 10 niwutaniidhaan kallattii faallaa ta'een isa irratti dalageeffama. Asirratti wanti yaaduu qabnu qaamtu guulchisa. Fakkeenyaaf ulfaatinni intalaa hangi qaama kaaniin gama kaaniin immoo ulfaatinni intalaa mg yoo jennee, gama kaaniin immoo kan gurbaa mb yoo jennee, yoo mb is greater than mg yoo jenne, mass of boy is greater than mass of girl yoo jenne, humni wal fakkaataa yoo ta'e illee hangi gurbaa yoo caale guulli intalaa gar duubaatti deemtu guddaadha. Maaliif hangi gurbaa hanga intalaa waan caaluuf? The acceleration of girl is greater than the acceleration of boy. Waan kana sirriitti hubachuu qabdu. Jalqaba maal jennee turre? Acceleration equals to force over mass. So acceleration of the girl equals to force over mass of girl. Acceleration of boy equals to force over mass of boy. Humni yoo wal fakkaataa ta'e guulli intalaa ni dabalaa jechuudha. Entrance exam jira. Two students A and B
with mass of A and the mass of B respectively stands on wheeled trolley as shown in the figure below. If the student A has a larger mass and pushes student B, then what can be said about their accelerations? A. The acceleration of student B is less than that of student A. B. Both boys will be accelerated by the same magnitude but in opposite direction. C. Acceleration of student A is less than that of student B. D. There would be no acceleration because the forces are equal and opposite. Barattoota lamaatu jira A fi B jennuuni. Isaan kun hanga maasii A'dhaa fi maasii B hanga B haaluma wal qabatee jiruun isaan kun wiiltirool kan jennuun waan gommaa qabu kan irra dhaabbannee nuun deemu akkuma fakkii armaan gadii irratti mul'atutti isa sanarra dhaabbatanii jiranii. If student A has larger mass, yoo barataan aan hanga guddaa qabaate and push student B barataa B dhiibee, then what can be said about their accelerations? Waa'ee guula isaan kanaa maal jechuu dandeenyaadha? Irratti the acceleration of student B is less than that of student A. Guulli barataa B'dha irra xiqqaa guula barataa A'ti. Both boys will be accelerated. Isaan lachuutu ni guulanii by the same magnitude hanga wal fakkaataadha but in opposite direction garuu kallattii garagaraatiin. Irratti the acceleration of student A is less than that of student B. Guulli barataa A'dha kan barataa B'rra xiqqaadha. There would be no acceleration. Isaan tokkolleen guula hin qaban sababni isaa the forces are equal and opposite. Humna wal qixaa fi kallattii faallaa waan ta'aniif ija. Kanaafuu akkuma fakkeenyi isa olitti laalle sana maal ta'a jechuudha? Hangi barataa B'dhaa hangi barataa A'dhaa barataa B'rra guddaadha jedhe. The mass of student A is greater than the mass of student B. Kana jechuun barataan dhiibe ammas barataa A'tu barataa B dhiibe. Kanaaf kamtu sochii guulli waa'ee guula kanaa maal jennaan? Guulli kan eenyutu caala? Kan barataa A'dhaatu kan barataa B'rra xiqqaa ta'a jechuudha. Guula barataa B kanaatiitu guula barataa A'dhaa caala jechuudha. The acceleration of student B is greater than the acceleration of student A ta'a jechuudha. Kanaafuu qubeen deebii sirrii kan ta'e Cdha jechuudha. Weight and gravitational force ulfaatinaa fi humna harkisa lafaa. When an object is dropped, it accelerates toward the center of the earth. According to Newton's second law, acceleration is the effect caused by a force. Therefore, a falling object experiences a downward force known as weight of the object. Gravitational force jechuun humna wal harkisa hangoota qaamota lamaa gidduutti taasifamudha. Humna wal harkisa hangoota qaamota lamaa gidduutti taasifamudha. Fakkeenyaaf hanga qaama tokkoo fi lafaa waan tokko qilleensarraa yoo gadhiifne gara lafti ofitti argamti jechuudha. Wanti nuti gadhiifnus hanga qabdii, laftis hanga qabdii. Kanaafuu hangoonni lamaan wal harkisanii jechuudha. Mass of A and mass of B jennee yoo fudhanne, kanaaf mass of A gara mass of B tti, mass of B gara mass of A tti. Hangoota aduudhaa fi pilaanetoota biroo mass of A and mass of B jenneen yoo fudhanne, pilaanetoonni yommuu orbitii mataa isaaniirra naanna'an aduu wajjin gravitational forceidhaan walitti harkifamanii jiran. Akka pilaanetiin sun achirraa hin kufne aduutu gravitational forceidhaan pilaanetoota hunda qabee jira jechuudha. Akkuma asirratti mul'atu kanatti ilaalaa. Akkuma asirratti mul'atu kanatti aduun pilaanetoota hunda orbitii mataa isaaniirraa akka naanna'an guula harkisa isiitiin ofitti
qabdee jirti jechuudha. Akkasuma ji'aa fi aduullee fudhachuu dandeenya. Ji'aa fi lafallee fudhachuu dandeenya. Lafti giraafiteeshinaal foorsiidhaan ji'a akka sarara isaarraa hin baane ofitti harkisti jechuudha. Giraafiteeshinaal foorsi jennaan jechuudha. Weight yookaan ulfaatina jechuun immoo wanta tokko gara pilaaneetii tokkoo humna harkisuudha. Wanta tokko gara pilaaneetii tokkoo humna harkisu. Fakkeenyaaf wanti tokko hanga maa qabaa haa jennu wanti kun gara handhuura lafaatti gad harkifamaa jira. Toward the center harkifamaa jira haa jennu waan kanaan ulfaatina jennaanii jechuudha. Waan tokko qilleensarraa yoo akkasitti gad darbannu wanti kun gara lafaatti harkifamaa kanaan ulfaatina jennaanii jechuudha. So weight equals to mass times gravity. Gravity equals to 10 meter per second square or 9.8 meter per second square. Kuni pilaanetii lafa qofaaf. Pilaanetoonni hundinuu guula mataa isaanii qaban. Wanti tokko yommuu gadi kufu guulli ishii gara handhuura lafaatti. Akka seera sochii lammaffaa Niwutaniitti guulli taatee sababa humnaati jechuudha. Humni uumamuudhaaf guulli sababa ta'a jechuudha. Kanaafuu wanti gadi kufu amalli humna gara gadiitti ulfaatina qaama tokkoo jedhamuudhaan beekama. Example 4.1 What is the weight of 1 kilogram block on the surface of the moon where acceleration due to gravity is only 1/6 of its value of the surface of the earth? Given abaafannu m equals to mass equals to 1 kilogram. Ulfaatinni waan tokko hanga 1 kilograama qaba. Gravitational of moon gm equals to 1/6 gravitational of earth dha jechuudha. So recording keenya maali weight dha. Solution weight equals to mass times gravity. So W equals to mass times gravity of moon. Gravity of moon equals to 1/6 gravity of earth. 1/6 times gravitational earth. So weight equals to 1 kilogram times 1/6 times 10 meter per second square or 9.8 meter per second square. So which equals to 1.6 meter per second square. Weight equals to 1.6 Newton. 1.6 meter per second square times 1 kilogram is which equals to 1.6 Newton. Normal force. Humni ijaajjoon gosa humna tuqxuuti. Normal force is the type of contact force. Qaamonni lama wal tuquudhaan humna yommuu walirratti dalageessan humna ijaajjoo uumu. Fakkeenyaaf kitaaba kana minjaala gubbaa yommuu keenyu kitaabaa fi minjaalli walirra oolu. Isaan kunniin qaamota lama. Kitaabnis qaama tokko, minjaallis qaama tokko. Amma kitaabni gara gadiitti humna minjaala dhiibuu qaba. Minjaallis gara oliitti humna kitaaba dhiibuu qaba. Humni minjaalli gara oliitti kitaaba dhiibu humna ijaajjoo jedhama. Wanta irra taa'ee sanaa waliin perpendikulaarii uuma. Kanaafuu wanti sun minjaalichaa waliin digirii 90 uumaa jechuudha. Ulfaatina weight inni immoo dura dubbannee turre wanti tokko gara handhuura lafaatti kan harkifamu yoo ta'e isa sana immoo weight jennaanii jenna. Kanaafuu wanti tokko sochii tokkollee hin gaggeessu yoo ta'e normal force minus weight equals to 0. Sababni isaa humni waliigalaa yookaan net forcein waan hin jirreef. Yeroo kana qaama dhaabbatee jiru kanaaf normal force equals to weight. Weight equals to mg jennee turre. So asitti normal force equals to mass times gravity. Qaamni tokko socho'aa hin jiru yoo ta'e. Yaadrimee kana gara boodaatti kan ilaallu yoo ta'u, ammaaf immoo waan tokko kan isin qabachuu qabdan
sanduuqa tokkotu lafarra jira jennu boqonnaarra jira. Lafti sanduuqicha gara oliitti humna irratti dalageessiti. Lafa waliin perpendikulaarii uumaa jechuudha sanduuqni kun. Gara fuulduraatti immoo humna harkisuutu jira yoo jenne ulfaatinni wanta kanaa gara handhuura lafaatti ta'a. Kanaaf oliin maal uuma normaal foorsii uumaa jechuudha. Lafti sanduuqa irratti dalageessitu gara oliitti dalageessitu normaal foors. Sanduuqichi immoo gara gadiitti ulfaatina qabaa jechuudha lafarratti. Soosana W weight jennaan. W equals to mg jennaan. Humni gara fuulduraa dhiibu yoo jiraate humni rigataa immoo gara duubaatti dhiiba. Wanti kun vertikaalii gara gadiitii fi gara oliitiin waan tokkollee socho'aa hin jiru. Kanaaf normal force minus mg equals to 0. Haa ta'u malee gara fuulduraa dhiibamaa waan jiruuf kallattii kanatti ni guudha. Gara fuulduraatti ni guudha. Asirratti guulli waan jiruuf net force'inis ni jira jechuudha. Force minus friction force equals to net force or mass times acceleration. Kanaaf normal force minus mg equals to 0. Applied force minus friction force equals to F net or mass times acceleration. Ammaaf isa kana haala kanaan qabadhaa. Kan itti aanu yaadrimee murteessaa tokko waan jiruuf sirriitti na hordofaa. Incline plane tokko jira jennu. Bal'insa habalakaa yookaan incline plane tokkotu jira. Sanduuqni tokko immoo yoo asirra jira jennee haa yaadnu. Dira kana gara oliitti kan dhiibu humna ijaajjootu jira. Ulfaatinni immoo gara handhuura lafaatti akkuma asirratti argitan gara handhuura lafaatti jechuun asiinis digirii 90 uumaa jechuudha. Kaalkuleeshinii isaa kana salphatti hojjechuuf haala kanaan gadi dheeressa. Amma asitti iddoo kanaan digirii 90 yoo ta'e kofa gara olii kana beettaa jennee haa moggaafnu. Teettaa plus beettaa equals to 90. Sararri bal'insa habalakaa kun gara gadii deemu kanaa waliin perpendikulaarii uumaa. Kanaaf kofa teettaa argachuu dandeenya. Sababni isaa beettaa plus blank equals to 90. Kana jechuun teettaa olii waliin tokko jechuudha. Kanaafuu sarara isaa waliin bal'insa habalakaa yookaan inclined plane wajjin parallelii yookaan waltarree ta'een qaxxaamursuu qaba. Asitti ulfaatinaatu jira. Rogni fuulleedhaa yookaan opposite side'iin W sin teettaa ta'a. Rogni cinaachaa immoo adjacent side'iin W cos teettaa ta'a. W equals to mg jennee ture. Kanaafuu mg sin teettaa and mg cos teettaa ta'a. Gara fuullee yookaan opposite side'iin gara olii geessuu dandeenya. Applied force'iin humna rigataa yookaan frictional force yoo jiraate kan jedhuuf yeroo itti aanu kan ilaallu ta'a.